Koronaa vaayirasii akkuma vaayirasii biraa uumama haalaan xiqqaa ijaan hin mul'anne yoo ta'u meeshaalee maayikirooskooppii jedhamaniin kan argamu ta'a. Vaayirasiin kun ofii isaatiin jiraachuu hin danda'u. Garuu qaama isa keessummeessu argannaan qaama sanitti fayyadamuudhaan of heddummeessee qaama keessa siistemii takka yookiin bakka takka filatee miidhuudhaan rakkina adda addaa qaama sanarratti uumuu waan danda'udha. Koronaa vaayirasii qaama keenya keessatti kan inni miidhu sirna hargansuu yookiin hafuura baafachuudhaati. Dura yeroo qaama seenu guyyoota 2-3 kokkee irra tura. San booda gama sombaa seenee achi keessatti heddummaatee somba namaa yookiin akkuma waliigalaatti sirna hargansuu hedduu miidha. Sanitti aansee immoo qaamolee biraa hedduu miidhuu danda'a. Guyyoota 2-3 vaayirasichi kun kokkee irra jiru namni bishaan heddummeessee dhugu saniifuu bishaan waa xiqqoo oowwina qabu carraa vaayirasicha san kokkee irraa dhiibee gama mar'imaanitti dabarsuudhaan danda'a. Mar'imaan ammoo hogguma sanuu keemikaala adda addaa fayyadamuudhaan vaayirasicha san ajjeesuudha danda'a. Duuba akkuma waliigalaatti dawaan yookiin qorichi vaayirasii ajjeesuu danda'u haga ammaatti hin hojjetamne. Qaama namaa kana Rabbiin hogguu uumu humna addaa kan gahaa ta'e kan isa ittisu waliin uume. Humni ittisaa kun qaama keenya keessatti bakka adda addaatti faca'ee eegumsa godhaafii jira. Duuba hogguu vaayirasiin qaama namaa seenee qaamni keenya ammoo akka vaayirasiin qaama seenee jiru irra gahee humna addaa kan bakka bakkatti faffaca'ee jiru kana gama bakka rakkinni uumame sanitti erguudha yaada. Yeroo kanatti humni ittisa qaamaa kun dhiiga keessa waan deemaniif jecha akka dafanii bakka rakkinni jiru san dhaqaniif jecha itti gaafatamaan marsaa dhiigaa yookiin onneen dhiiga kana bakka takkarraa bakka takkatti adeemsisuu jecha hedduu dhawata. Laydaan yookiin oowwi qaamaallee ol ka'a. Sombi ammoo oksijiinii kennuudha yaala. Duuba namni sirna marsaa dhiigaa isaa kan akka hidda dhiigaa keessa tahuu onnee tahuu irratti rakkina qabu yookiin ammoo sirna hargansuu irratti rakkina qabu yoo jiraate miidhaaf hedduu saaxilamuu danda'a. Asirratti namoonni waan akka sigaaraa, talbaa fi shiishaa xuuxan yookiin alkoolii fayyadaman sombii isaanii waan hedduu goddaamuuf jecha dhibee kanaan hedduu miidhaman. Saniifuu yoo kan of jaalatu taate qaama kee miidhuu ammarraa jalqabdee dhaabuu qabda. Sababni isaa immoo sombi kuni boru yoo rakkinni wayii dhufe hedduu waan si barbaachisuuf jecha. Duuba humni ittisa qaamaa kuni bakka vaayirasiin jiru san hogguu dhaqee vaayirasii san irratti duula banee vaayirasii san irraa ammoo eddattoo yookiin naamunaa fuudheeti qaamuma keenya keessa humna isa qoratutti yookiin laaboraatooriitti erga. Laaboraatooriin qaama keenyaa ammoo qorannoo isaa gaggeesseeti dawaa vaayirasii san balleessu uumee gama bakka rakkinni jiru sanitti erguudhaan vaayirasii san barbadeessaa jechuudha. Hojiin kun ammoo guyyaa 3 haga guyyaa 5 waan fudhatudha. Duuba hojiin ogeessota fayyaa maal naan jechuun mala? Hojiin isaanii akkana. Takkaffaa haga guyyaa 3 haga 5 reefuun tana ibsine san namoota rakkina adda addaa qaban kan akka sirna hargansuu irratti rakkina qaban oksijiinii isaaniif laachuu, warra oowwi qaamaa isaanii daangaa dabrummoo akka oowwi qaamaa isaanii daangaan dabarre hordofuufiidha tokkoffaan. Lammaffaan ammoo humni ittisa qaamaa saayikooloojii waliin waan hedduu wal qabatu jecha dhibamtoota kana jajjabeessuudhaa fi tasgabbeessuu fi mooraalii isaaniif kennuudha. Kan sadeessoo ammoo dhibeen kun akka namarraa nama biraatti hin dabarre eegumsa godhuudha. Namni dhibee kanaan qabame maaltu isarraa eeggama? Takkaffaan of to'achuu akka nama biraatti hin dabarre of eeggannoo cimaa godhuudha qaba. Lammaffaan vaayirasii kanaa wajji dhaabbachuu dhaabnee qaama keenya gargaaruudha qabna. Akkamitti yoo jettan kan duraa tasgabbaayuu sammuun teenya istiresii adda addaatiin yoo dadhabsiifame humni ittisa qaamaadhaa hojii isaa waan sirriitti hojjechuu hin dandeenyeef tasgabbaa'uudha qabna. Kanatti aanee immoo
waan garaa keenya seenu to'achuu qabna yookiin koontirool godhuu qabna. Kana jechuun wantoota akka vaayitaamin C of keessaa qaban qiyaasaan nyaachuu, bishaan firiijii hin seenne yookiin ho'ina qabu dhuguu, kuduraa adda addaadhaa kan qaama keenyaaf bu'aa qabu nyaachuudhaatu nurra jira. Kan biraa immoo boqochuu yookiin irraftii qaama keenyaaf kennuutu nurra jiraata. Yoo viidiyoo kana jaallattan like godhaa, nama jaallataniifis share godhaa. Viidiyoolee haaraa fuulduratti dhufuus argachuudhaaf subscribe godhuudhaan argachuu dandeessan. Har'aaf haganuma galatooma.